Yoo yaar qafuun ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhahannee jira. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya icciitii gurguddaa guyyaadhaa Jawaar Mohaammed gadi baasee qabannee isiniif dhahannee jira. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagahaatiin galanii harka kennatan mootummaan Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessatti bakka jarri ganitti hidhee dararaa jiraachuun dhagahamee jira. Kanas qabannee isiniif dhahannee jira. Odeeffannoo kanaa fi kan gad fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhahannee jira. Asumaan gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isin hamma xumuraan faana turaan dhaffeerraa keenya. Dhimmi gibiraa wal qabatee komiiwwan kumaatamaan na biraan gahan jiru. Ergaa na bira qaqqabee keessaa kan natti mul'atu kan bara darbee yoo ol bira qabamee laalamu gibirri bara kana baadiyyaa fi magaalattis dachaa 3 hanga 10 dabalee jira. Itoophiyaas ta'ee biyya biraatti gibirri al tokkoon dachaa hammanaatiin dabalamee waan beeku hin se'u. Gibira idilee dabalatee kaffaltii maqaa ashuraansii, hirmaannaa ispoortii, milishaa fi kan fakkaatan guuramuu dachaan ol ka'ee jira. Kaffaltiin tajaajila mootummaa kan akka heeyyama daldalaa haaromsuus dachaa 3 dabalee jira. Uummanni kaffaltiilee seeraan ala tumame kaffalchiisaa jira. Fakkeenyaaf waajjira paartii badhaadhinaa ijaarsisu waggaa 5ffaa isaanii kabajuun akkasumas nyaataa fi uffata milishaatiif maqaa jedhuun yeroon dirqiidhaan maallaqni uummatarraa guuramu dabalee jira. Namoonni gibira kaffaluuf gara waajjira mootummaa yommuu deeman hamma dursa itti himameen alatti maqaa adda addaatiin kaffaltii dabalataa gaafatamu. Warri gibira fuudhuun mallaqa hamma kaffalame gaditti nagahee irratti barreessu. Gibira kaffaluun dirqama lammiilee maraa akka ta'e waan wal mormisiisu miti. Hammi gibiraa yeroodhaa gara yerootti dabaluunis waanuma eegamu. Garuu ammoo mootummaan gibira yommuu sassaabu akkaataa labsii duraan bahe irratti hundaa'e ta'uu qaba. Gibira dabaluun yoo barbaachises labsiin lafa jiru haaraan bakka buufamu jijjiiramni godhames dursee uummatatti erga eeramee booda gibirri sassaabama. Fakkeenyaaf labsiin itti fayyadama lafa Oromiyaa baruma dabe bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bahe osoo hin jijjiiramin kan biraas osoo bakka hin bu'in dabaliin gibiraa kun dhufe. Sirni gibira fooyyessuu yoo taasifamu bifa sadarkaa federaalaa yookaan naannootiin wal ta'anii raawwatamu osoo qabu qondaalli gandaa kamiyyuu haala itti fakkaateen uummata irratti gibira dabaluun seera dhabdummaa babal'isaa jechuudhaan hayyuu fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed gara fuula tiwutarii isaanii irratti barruu gabaabaa waa'ee mootummaan Itoophiyaa itti jiru kaayanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin mootummaa Itoophiyaatti harka kennatan hedduun isaanii mana hidhaatti dararamaa jiraachuun dhagahame. Warri karaa nagaa qabsoofna jedhanii biyyatti galan kuniyyuu gahee qabu. Waan hojjetan qabu. Isaan duras dhaabbachuun hin barbaachisu nama jedhee yeroo baay'ee wal falmaa turreedha. Dhuguma empaayerii sun nagaa beetti afaan nagaatiin haasofti. Warri karaa nagaa qabsoofna jedhan kuni maaliif hidhaman maaliif fuudhamanii mana hidhaatti darbatamanii gaafa isaan mana hidhaatti ba'an immoo baga gammaddan waliin jenna. Warra nuti baga gammaddaniidhaaf lafa dhiphifnudha yeroo baay'ee. Waan ati jaallattu tokko sirkaa fuudhanii cabsanii hidhanii namummaadhaa baasanii gadhiisaniitu karaa nagaa qabsoofna warra jedhan kana. Garee gale kana waan isaan keessa deemaa jiran akka waliigalaatti sanyii nagaasaa kana fi ijoollee fi leenjisees kan immoo Egaa hordoftoota fi kabajamtoota jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa yaada keessan gara koomentiitiin nuuf kenna. Turtii gaarii.